Egaan daawwattoota keenya sababa teeknikaan nu mudateen tamsaasni keenya jidduudhaan addaan cituu isaa nuuf oolchaasin jecha oduu jalqaba irratti tamsaasni addaan citeetti hin deebi'am. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaaraafuu fi magaalaa Kombolchaatti duulli gabaa lagannaa gaggeeffamaa oolee jira. Akka jiraataan magaalaa Malkaaraafuu jedhanitti guyyoota sadiif kan nuuf ta'u nyaata bitanneerra gabaa lagachuudhaafis itti seenneerra. Gabaa lagachuu qofa osoo hin taane sirna mootummaa wayyaanee lagataa jirra. Gochaa isaatis balaaleffannee hadheeffachaa jedhan. Kana malees duula duguuggaa sanyii Hammarreessatti mootummaan wayyaanee ummata keenyarraan dhaqqabsiisee balaaleffatanii jiru. Itti dabaluun magaalaa Malkaaraafuutti waajjiraaleen mootummaa kan akka waajjira faayinaansii bulchiinsa magaalattii dabalatee buufataaleen daldalaa fi daandiin gara magaalaa Harar geessullee guutumaan guututti cufamuu jiraattonni OMN itti himan walumaan haa hordofnu. Tole naannawa magaalaa Kombolchaas ta'ee waliigalli godina isin keessa jirtan haala duula gabaa lagannaa kana haala kamiin keessummeessaa jirtu guyyaa irraa? Guyyaa irraa akkuma neetworkiilleen feesbuukiin irratti haala addaatiin odeeffannoon gara miishajiitiin godina Harargee Bahaa guutuu nageetii ture. Odeeffannoo miishajii nagee kana hojjechuudhaan irra haalli gabaa walumaan gartee aanaa Kombolchaa Malkaaraafuu irraan jalqabaa. Magaalaa Malkaaraafuu guutumaan guutuutti afaan sana haalli gabaa guutuu cufaa ture. Sababa lammoonni gurgurtootaa kanneen Taayiwaan iddoo uffata gurguran akkasumatti illee iddoowwan gartee garaajii dukkaana fi gabaawwan gartee guutumaan guutuutti arraan tana namni tokko gadi hin baane guyyaa sadii nyaata nama hojjeteeti meeshaa gartee nyaata waan hunda waan guyyaa sadiif ga'u bitannee nama bitatanii gartee akkasitti magaalaan cufaa jirti. Sochiin tokko sochiin gabaa hin jiru har'a guutumaan guutuutti malkaan cufaa oolti. Illee haala addaatiin kan arraan tana nama ajaa'ibu keessa magaalaa naannoo Harar jedhamtu Amadira deeggarsa gartee kana keessatti bootee hin beekne Jabal iddoon jedhamu guutumaan guutuutti cufaa jira. Tiraansipoortiin gara Harar deemu tokkomallee hin jiru. Hojjettoonni mootummaa biiroon gartee fayyaa akkasuma biiroo faayinaansii biiroowwan mootummaa fi uffata mootummaa hundi cufaadha. Waajjirri bulchiinsallee akkasumatti cufaa jira jechaadha. Haalli gabaa naannoo keenyaa keessattuu warreen baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufan odeeffannoo kana jalqabamaa miisheejiidhaan ijoollee isaanii kanaaf kana kanarraa odeeffannoo dhaga'uudhaan namni barumsaa tokko illee bana hin jiru. Ijoolleen haaskuulii barattuu tokko dhufanii hin jiran arraan tana haalli gabaa aanaa Kombolchaa aanaa keenya kana fakkaata Usmaan Otune. Kana jechuun hojjettoonni mootummaallee duula gabaa lagannaa kanatti hirmaatan jechuu keessani. Hojjettoonni mootummaadhaa guutumaan guutuutti nagaa qaban gabaa lagannaa kanaa wajjin qabatee hojii mootummaa tokko kan ta'e hin jiru. Odoo guyyaa har'aa duulli gabaa lagannaa ni jalqabamaa jedhamee eegamoo Hammarreessaa irratti gochaan suukaneessaa duguuggaan sanyiidha nurratti raawwatame mootummaa wayyaaneetiin. Kanarratti jiraattonni aanaa Kombolchaa maal jechaa jirtu? Dhimma Hammarreessaa wajjin wal qabatee nuti yeroo sanitti yeroo aanaa Kombolchaa sangaa guutee guutumatti wal qabannee gona keenya akkasumatti ijoollee yeroo hundaa wajjin wal qabannee gara Hammarreessaa deemnee adda guddaa baay'ee nu bajjaanee ummata nagaa ummata gartee baqatee dhufe ummata gartee beekaa jalatti ummata gartee sila gargaaramuu qabu rafaa isaan gargaaran jechaadha. Dhabbii isaanii ummata nagaatti nagaarratti rafaa qabanuudhaan gadda guddaatu nutti dhageenye jira. Kaleessatti deemnee dhageenye galgala achii galle jechuudha. Haala jiru hunda hubannee ilaallee ummataafis jajjabina hawwina akkasumitti illee warroota reeffa isaanii gartee wanta awwaaluu fi wanta godhuudhaan haala barbaachisuun cinaa dhaabbannee kaleessa galgala achii galle jechuudha. Gadda guddaa. Duulli gabaa lagannaa Oromiyaa keessatti labsame guyyaa sadaffaaf har'aa itti fufuunsaas beekame. Isa kana keessattis keessumaa mormiin kun godina Harargee Bahaa fi lixaa keessatti akka gabaa lagannaan kun itti fufedha. Odeeffannoon arganne kanarra eegalee kan ta'u guyyoota sadan itti aanus akka fufudha. Badri Yesuuf gabaasa qaba. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota sadiif Oromiyaa keessatti labsame guyyaa irraa guutuu Oromiyaa keessatti itti fufee oole. Haaluma kanaan godinoota Harargee Bahaa fi lixaa magaalota garaagaraa keessatti mormiin kun bifa seena qabeessa taheen geggeeffamee ooluu isaa maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan magaalonni godina Harargee lixaa keessatti argaman kanneen akka Ciroo, Hirna, Machaaraa, Bordodde, Mi'eessoo, Baddeessaa, Bookee xiqqoo fi kanneen biroo keessatti mormiin kun geggeeffamee ooluu isaa jiraattonni dubbatan. Keessattuu godina Harargee lixaatti dargaggoonni magaalota Hirnaa fi Ciroo daandirratti boraafatuun sochii jiru hordofaa akka oolan mul'atan. Jiraatan magaalaa Ciroo dubbifne tokko akka jirutti sochii tajaajila fayyarraa kan hafe daldallii fi kan biraa martinuu dhaabbatanii jiru.
muddamaa fi raafama siyaasaa fincila uummata Oromoon kan baragee wayyaaneen obbo Baqqalaa Garbaa fi waahiloota isaa gadhiisuuf olola isaa dhaabee qabatamaan hidhamtoonni kanneen gara maatii isaanitti nagaan akka geggeeffaman feenaajaa jiraatan magaalaa Ciroo kun. Akkoobeetu hiriira kana dursinee akkuma guddaa kallattii irraa eegutti labsinee nuti akka magaalaa Cirootti waraqaadhaa fi saamaan jennee labsinee turre wantoota godhamuu qabus akkamitti godhaa turre itti fufnee haalumatan kalee jennee waraqaadhaan beeknee hundi dhaabbata hunda beeknee jirra. Afaan kana makiinaa baay'ee tokko jiru. Buufata fayyaa malee konkolaataan tokkitti deemaa jirti. Baay'ee jibbatti jirti. Shimbirroon tokko hin jirti. Gara nageenya horbiqilee jedhati makalakeen ganama gantara deemee nama bolisuudha biyyaanii godhee ture. Saniif buufata konkolaataa kadhatee banuu qabdan jedhanii nuti banuu qabdanii jechuudhaan ijoolleen keenyallee bira dhaabbattee injifannu gabaarraa haalta jirti. Gama biraatiin mormiin kun achuma godina Harargee lixaa magaalota akka Baddeessaa, Galamsu, Hardiimii fi Bordodde akkasumas Bookee xiqqoo keessatti geggeeffamaa oolee jira. Godina Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti mormiin qeeroon labsame geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatanii mormiin kun magaalaa Dirree Dhawaa guutuu keessatti geggeeffamee akka oole dubbatan. Waatii sadii gabaan dagannaa magaalaa Dirree Dhawaatti haalaan jira. Iddoolee hawaasni Oromoo itti baay'atu kanneen akka Nagaarree, Ganda Garaadaa, Darbaa, Meeqaa, Qabiira, kanneen hundatti ittiin geejjibaatti ittiin daldalaa ittiin hawwataa hin jiru. Rakkooleen uumame humna waraana biyyaa iddoolee tokko tokko kanneen akka Nagaarree keessatti biyyaatti iddoolee akka konkolaataa dhufachuu jalqabeef kaasaa ture. Milkaa'uu hin dandeenye hangawanaatti fakkiin tokkollee hawwataa hin jiru. Humni agaazii wayyaanee dhalataa Oromoo tokko rasaasan rukutanii lubbuu galaafatuu isaanii maddeen gabaasan. Yuunivarsiitii Haramaayaatti ammoo humni waraanaa wayyaanee baay'inaan bobbaafamee barattoota goolaa akka jiru barattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Bifuma wal fakkaatuun achuma godina Harargee bahaa magaalota akka Haramaayaa, Awwadaay, Calanqo, Fadis, Dadarii fi kanneen biroo keessatti mormiin kun adeemsifamee oolee jira. Godinuma Harargee bahaa magaalota Malkaa Bal'oo fi Baabbilee keessattis mormiin bifa fakkaatan geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatan. Duula gabaa lagannaa kanaan magaalaa Asallaattis daandiin guutumatti cufamee oolee jira. Sochiin daldalaa kamuu hin jiru. Dargaggoonni daandii magaalaa Asallaa gubbaa shubbisuun sirna mootummaa wayyaanee balaaleffataa jiran. Poolisoonni Oromiyaattis nageenya hawaasichaa eegsisuuf jecha hedduminaan akka magaalaa Asallaa keessatti argaman jiraataa magaalattii tokko OMN itti himan waliin haa daawwannu. Magaalaa Asallaa keessatti haalli gabaa lagannaa guyyaa irraa jalqabee jira moo haalli jiru maal fakkaata? Yeroo duraa gabaan Asallaa ittuma fufanii turanii osoo hin cufamin jechaadha. Suuqiin kunis achiin booda qeerroo kaasee galgala cufsiisuu eegalte suuqii irra deeman. Achii gara sa'aatii irraa kaasee suuqii cufsiisuu eegalanii ammaan tana haalli jiru suuqiin hundinuu cufamee jira. Wanni ijoon tokkoyyuu hojiin dhaabbatee jira. Qeerroon kana booda poolisii Oromiyaatii waliin mareetuudhaaf gara istaadiyoon Asallaatti deemanii turanii amma achitti hin beeka ture. Sochiin loltoota wayyaanee magaalaa Asallaa keessatti mul'ata lagannaa gabaa kanaan wal qabatee. Amma reeffatti waan hin argin jiru poolisii Oromiyaa irratti ture malee isaan tokkoyyuu hin turre. Gabaa lagachuun kun hagamta akka mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaa qaba jettanii yaadduse? Sanammaa beekamaadha. Waggoota darban kana keessatti hawaamotaa ture kun dhiibbaa guddaa isaan irraan geessaa kun dhiibbaan isaan irraan geessaa ture kana duraaf waan beekamu. Hanga har'aattis waan gaggeeffamaa ture waan ta'eef dhiibbaan inni geessisu ifaadha kan waan nama beeku kun. Gabaa lagannaan kun uummata Oromootiif faayidaa ni qaba moo hin qabu jettanii yaaddu? Faayidaa guddaa qaba. Gabaa lagannaan gahee qabsoo keessaa tokko waan ta'eef diddaa isaa mootummaa wayyaanitti ittiin agarsiisa waan ta'eef gahee guddaa qaba. Hanga har'aattis gahee qabataa ture. Kanaan wal qabatee dhaamsi isin qabdan jira? Dhaamsi ani qabu qeerroodhaan jabaadhaa. Gara haala naamusa jiru amma jiru kanaan itti fufaan ja'anii uummanni Oromootiif jabaadhaa tokkummaa keessan cimsaa itti fufaa qabsoon jabaatee itti fufuu qaba kanumaan ja'an. Hedduu galatoomaa magaalaa Asallaa irraa isinaa kennitaniif.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajii fi naannoo ishee diddaa gabaa lagannaarra akka turan dubbatani. Keessumaa daandiiwwan kutaalee garagaraatti dabarsan cufamuu fi akka jiranis jiraattonni kunneen dubbataniiru. Jiraattota achii waliin turtii taasisneerra. Waamicha guutuu Oromiyaatti akkasumas naannoo Amaaraaf naannoo Kibbaa dabalatee naannoon guutummaa Itoophiyaatti waamamuun qeerroon aanaa Iluu Galaan kan magaalaa Ijaajii gahee mataa isaa fudhachuudhaan lagannaa gabaa beektota keenya nu labsan bu'aa qaba jedhamee itti amanamee beektonni keenya nu labsan fudhachuudhaan bakkoota garaagaraa hojii uummata kakaasuu akka jarri fedha jaraatiin suuqii yookaan dukkaana jaraa mana nyaataa akkasumas mana barnootaa dabalatee waajirri bulchiinsaa akka cufamu sadan darban keessa sochii cimaa taasifamaa ture bakka garaagaraatti uummata kakaasuu yeroo walii kennuudhaan akka fedha isaatiin uummanni cufu taasifamee gaafatamaa ture. Anuma kanaan balballi suuqii kaleessa galgala cufamee nam tokkollee har'a ganamaa hin banne guutummaa guutuutti baankiin daldalaa kan magaalaa kana keessa jiran baankoliin garaagaraa kan Oromiyaa dabalatee baankii daldala Itoophiyaa dabalatee hundumtuu guutummaatti cufameetii jira. Kana malees immoo abbootiin gadaa bakka argamanitti akkasumas immoo waajjira bulchiinsaa keessatti qeerroon ganama barii lama sa'aatii lama irratti qabatee walga'iinsa waamee amma uummanni walga'utti bakka uummanni walgeessi waamamee bakka sanatti jechaadha. Takoomsa qeerroo Oromiyaatiin akka sana keessatti gorsi waliif kennamee qeerroon tokkummaa isaa cimsatee akkasumas immoo beektota isaa kana dura qabsoo Oromoo baatanii asiin ga'an kana hordofuu akka qabnu irratti walii gallee jechaadha. Akkasumas qeerroon bakka sanarratti yaada garaagaraa kaasuudhaan qeerroowwan garaagaraa gidduu fakkeenyaaf foollee jedhamee waan dhaabbateef qeerroo gidduu gaarreeffannaan duraan ture akka dhabamu taasisuudhaan poolisii Oromiyaaf qeerroo gidduu wal gaarreeffannaan akka hin jiraannee fi odeeffannoo garaagaraa akka poolisiin Oromiyaa gaafaadhaan nurra ba'uuf akka jarri kennanii walitti himuudhaan haala kanaan adeemsifnee jirraa jechaadha wanni jiru. Guutummaatti akka aanaa Iluu Galaanitti wanti ture maal fakkaata? Keessumaa konkolaattonni achi keessa darbanii gara lixa Oromiyaattis ta'e kallattii garagaraatti deeman sochiin tureera moo maaltu jira akka aanaa keessanitti ogaa kun akka magaalaa Ijaajiitti yoo ta'e? Akka aanaa keenyaatti daandii guddaan aanaa keenya keessa qaxxaamuru kan Geedoorraan yookaan Finfinneerraan Amboorraa gadi dhufee Finfinneerraan dhufee Amboo qaxxaamuree gaabbicha Geedoo keessa qaxxaamuree kan gara aanaa Iluu Galaan Ijaajiitti dhufu yoo ta'u kana jechaan immoo daandii guddaa Wallaggaa Finfinnee yookaan immoo Shawaa kana keessa qaxxaamuru waan ta'eedhaaf daandiin kun guutummaatti akka cufamuu qabu qophii itti goonee bakka garaagaraa irratti daandii cufnee konkolaataan kamiyyuu immoo ugguurri kana bira darbee hin dhufa taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'u ugguurri keenya hojii qabeessaa fi bu'a qabeessa gochuudhaaf irratti fudhachuudhaaf murtaa'amee qeerroon garee gareedhaan wal hiree bakka bakkatti wal murteessee hojjechuu jechaa ooleera. Guyyaa kana keessas konkolaataan kamiyyuu motorsaayikilii ta'ee gosti kamuu magaalaa Ijaajii keessa qaxxaamuree kan darbaa hin turreedha jecha. Kana malees immoo wanni irratti walii gallee turre konkolaataan kamiyyuu mannaa haraa keessatti argamuu hin qabu warra bakka bulmaataa yookaan bakka konkolaataa jara dhaabbatan ta'e malee jedhanii hundi konkolaataa isaa mana manatti gashatee warri kan magaalaa Ijaajii keessa kan tiraanispoortii jecha dhufeetiin jira jecha. Kana malees immoo ammas daandii guddaan kan magaalaa keenya keessa qaxxaamuru kan Ijaajii keessa yookaan aanaa Iluu Galaan keessa qaxxaamuruudhaan daannoo keessa darbe kan Jimmaa fi Shawaa wal qunnamsiisu daandii sanarraan jiru qeerroon karaa kanaa fudhachuudhaan walitti himuudhaan qeerroo sayyoo fi ayyeruu jira walii bilbiluudhaan makiinaa yookaan konkolaataan jira bira darbe akka nu bira hin dhaqqabne kan nu bira darbe immoo akka bira hin dhaqqabne daangaa walii hiruudhaan eegicha godhamaa ture jechaadha. Karaa garaagaraatiin bakka kamitti konkolaataan akka socho'uu hin qabne ugguurri keenya immoo hundi tokko fudhatu jenneedha. Kanumaanis qeerroon guyyaa tokkoffaa keenya ugguurri keenya irratti dhibbaan milkaa'uu dandeenyeerra jechaadha. Kana malees immoo wantoota garaagaraa ta'aa turan fakkeenyaaf ugguurriin kun bu'aa qabeessa hin ta'uu isaa fi kanneen jechaa turan namoonni garaagaraa yoo turan illee boodarra garuu yaadaan sammiidhaan amansiisuu waan dandeenyeef namoonni sun illee nu fudhatanii konkolaataa gara manaa jiraatti gashatanii konkolaataan kamiyyuu Geedoorraas nu keessa hin dabarre Baakkoorraas nu keessa hin dabarre jechaadha. Kana fakkaata suurri nuti keenya guutummaa guutuutti fudhatanidha. Dulli gabaa lagannaa guyyaa har'aa jalqabee gara kibba Oromiyaattis babal'achuun lagatamee olee jira. Haaluma kanaan magaalaa Nageellee Booranaatti hawaasichi qabeenya isaa dabarsee wayyaanee ittiin gurgurru jechuun diddaa agarsiisan. Qoqqobbiin mootummaa wayyaanee gama diinagdeetiin isaa mudataa jiru akkaan ulfaataa ta'ullee jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jecha jiraataa magaalaa Nageellee Booranaatti haga hidhamtoonni siyaasaa marti hidhaa hin hiikaminitti haga loltoonni wayyaanee hamarreessatti saba keenya irratti duula duguuggaa sanyii geggeessan seeratti dhiyaatanitti gabaa lagachuu qofa osoo hin taane mormii keenya akkaan itti fufna jechuun OMN itti himanii jiru. Jiraattota dubbifneerraa walumaan haa daawwannu. Magaalaa Nageellee Booranaatti haalli duula gabaa lagannaa har'a jalqabee jira. Haalli jiru maal fakkaata jalqabee ta'e? Akkuma
labsii qeerroon labsiteen guyyaa hadhaa guutummaa guututti magaalaan Nageelle sochiin daldalaa dukkaanota adda addaa hundi cufamee oolee jira. Sirriitti magaalaa iddoo hedduurra naanna'ee ilaalee jira. Dukkaanoti jiran manneen hoteelaa sochiin daldalaa tiraanspoorteeshinii hundi dhaabbatee jira. Akkasuma qeerroon hanga labsiin dhaabbileen siyaasaa adda waa'ee labsan hojiirra ooluu qaba. Labsiin koree giddu galeessaa raadiyoo hatattamaan hojiirra ooluu qaba. Hidhamtoota siyaasaa haalduree tokko malee hatattamaan bahuu qabanii. Karaa biraatiin gocha suukaleessaa guyyaa kaleessaa waraanni wayyaanee hammarreessa irratti deeggache guutummaa guutuutti mormilee jiranii. Kanaan dabalatee yeroo ammaa godina Gujii aanaa Gumii Eeggalloo irratti waraanni wayyaanee uummata Somaalee iddoo biraarraa godaansisee iddoo odaa diimaa jedhamtoota qubsiisee jira. Kana guutummaa guutuutti morminaa dura dhaabbannaa jiranii. Karaa biraatiin godina Gujii haga ammaa haaromsa gadi fageenyaa keessa galeen jiru. Yeroo qeerransaa wayyaaniin dhaabbattee bulii jirti. Kanaaf mootummaan giddu galeessaa Dr. Abiyyi fi lammaan nu ilaaluu qabdu jedhanii haala kanaan yoo hanga deebiin kun deebi'utti mormii keenya itti fufna jedhanii qeerroon labsii waliigalaa dabarsanii labsii waliigalaa akka dabre sana hojiirra oolchuu fi sochii cimaarra jiran jechuu barbaadu. Amma mormiin qeerroo kun gaafii gaafachaa jiraniif deebii ni ta'a jettanii yaaddu akkasumas mootummaan wayyaanee waan isin gaafachaa jirtan kana isiniif deebisuudhaaf hagam takka qophiidha kanarratti maal amantu? Wayyaaneen beekamaadha. Akkuma beekamu waggaa 27 sobumaan dabarsaa jira. Soba isaanii kana dhibbatti itti amannu uummanni qeerroon kan jedhaa jiru itti amannu. Kanaaf qabsoo kennaan asirraa qabsoo kennaa asirraa kanaan haga qabsoon kenna galma gahutti haga uummanni Oromoo siree murteeffannaa fi murteeffatutti qabsoo kenna kaffisuuf jedhee walumaa galatti waadaa olii seenanii kaleessa jalqabanii. Godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaatti mormiin akkaan geggeeffamaa jiraachuu fi duulli gabaa lagannaa guyyaa irraatti fufee jira. Magaalaawwan Haramayaa haga Qarsaa Awwadaa irraa kaasee haga Calanqoo Kurfaa Callee haga Baddeessaa dabalatee Dirree Dhawaa keessatti duulli gabaa lagannaa bifa milkaa'een kan geggeeffamaa jiru. Akkasumas magaalaawwan akka Awwadaa, Kombolchaa, Habroo, Sabbataa, Burraayyuu, Adaamaa, Amboo fi bakka hedduutti ammoo dhaadannooleen jajjabaan dhagahamaa oolee jira. Magaalaa Dambidollottis adeemsi daldalaa kamuu dhaabbateera. Magaalaa keessa wanti shokossu tokkos hin jiru jedhan jiraattonni. Kun oduu oolmaa Oromiyaati. Gabaa lagannaan kan geggeeffamaa jiru guyyaa jalqabaati. Ajeen Usmaan egaa bifuma wal fakkaatuun diddaan gabaa lagannaa kun kutaalee Oromiyaa gara lixaa keessattis bal'inaan gaggeeffamaatti akka jirudha. Isuma kanattuu keessumaa magaalota garaagaraa keessatti diddaan akka agarsiifamaatti jirudha kan Badrii Yesuuf nuuf qindeesse. Meegaa Badriin gara lixa Oromiyaa irraa maal qindeesse kan magaalotaaf aanaalee jedhu walumaan haa dhageenya. Mormiin gabaa lagannaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru lixa Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa oolee jira. Haaluma kanaan magaalaa Mandii keessatti mormiin gabaa lagannaa bifa gaariin gaggeeffamee akka oolee jiraattonni dubbatan. Guyyaa har'aa magaalaa Mandii keessatti mormii lagaa gabaanaa akka guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru. Haala bifa bareedaa bifa tokkummaa qabuun gaggeeffamaa jira. Kana malees sochiin daldalaa kamiyyuu magaalattii keessatti hin argamu. Suuqiin cufaadha. Karaan ispoonsii guddicha qaxxaamuruu illee namni baay'inaan irratti argamu. Konkolaataan tokkollee deemaatii hin jiru. Sochiin daldalaa guutummaa cufaa ooltee jirtee jira. Mormiin kun magaalaa Dambidolloo keessattis haala gaariin gaggeeffamee oolee jira. Mormii kanaan sochiileen daldalaa fi konkolaattonni martinuu dhaabbatanii oolan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo dararaa obbo Baqqalee Garbaa fi hidhamtoota Oromoo biraa irratti gaggeeffamaa jiru harka wal qaxxaamursuun morman. Bifuma wal fakkaatuun Jimmaa Horroo magaalaa Noonnuttis waajjiraaleen mootummaa fi bakkeewwan daldalaa martinuu osoon hafin cufamanii oolan. Mormiin kun akka gaggeeffamuuf qeerroo fi uummanni naannichaa waliin qindaa'uun akka milkeessantu gabaafamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa magaalota akka Mugii fi Qaaqee keessattis mormiin gabaa lagannaa kun bifa seena qabeessa taheen gaggeeffamuu isaa jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Achuma godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalattis mormiin kun gaggeeffamaa oole. Mormiin gabaa lagannaa kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti illee mul'atee jira. Addatti magaalaa Finfinnee naannoo Markaatotti sochiin konkolaataa akka dhaabbatanii oolan gabaafamee jira. Godina Jimmaa magaalota garaagaraa keessattis mormiin kun itti fufee oolee jira. Godinicha keessatti magaalonni yeroo durii sochii keessaa qoodan fudhannelleen osoon hafin mormitti seenuu isaanii jiraattonni dubbatan.
mormiin gabaa lagannaa qeeroon Oromiyaa labse kun magaalota tarsimoo taate Adaamaa fi Bishooftuu keessattis itti fufee oolee jira. Konkolaattonni Adaamarraa gara Harargee qaxxaamuran bakkuma jiranitti dhaabbatanii ooluu isaanii fi konkolaattonni fe'umsaa gara Jabuutii deemuuf karoorfatan imala isaanii haquuf akka dirqaman jiraattonni dubbatan. Jiraatan magaalaa Adaamaa dubbifne kun waan ija isaatiin arge akkanatti dubbata. Magaalaa Adaamaa ganda bokkuu naannoo jedhamutti ammoo poolisiin namoota kararra deeman reebaa turuu isaanii kanneen ijaan argan ragaa bahan. Mormiin karaa nagayaatiin gabaa lagannaa kun irra jireessa magaalota Oromiyaa keessatti nagaan geggeeffamus garuu naannolee tokko tokkotti poolisonni namoota reebuu fi hidhuu akkasuma dukkaannan isaanii akka humnaan baran dirqisiisaa oolan. Magaalaa Bishooftuu keessatti daandiileen dhagaan cufamanii akka oolantu gabaafamee jira. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi kanneen biroo keessattis ummanni sochii daldalaa fi kan birallee dhaabuun mootummaa Abbaa Irree Wayyaaniif jibbiinsa qabu agarsiisee jira. Achuma godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Baddallee keessatti mormiin jabaan sirna lagannaa kun geggeeffamuu isaa jiraattonni himan. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi Shaambuu keessattis mormiin wal fakkaatan geggeeffamee jira. Sochiin konkolaataa kan dhaabbatan yeroo ta'u buufanni konkolaataa magaalaa Naqamteetis banaa oolee jira. Akka labsii bahetti mormiin gabaa lagannaa kun guyyoottan lamaan dhufaniifis itti fufee oolaa jedhame. Daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaati. Duulli gabaa lagannaa guyyoota sadiif geggeeffamu har'a jalqabee jira. Haga ammaatti kan arganne magaalaawwan garaagaraa haa ta'u malee hedduu irraa ammoo nu dhaqqabuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sababa neetworkiin nu rakkiseef jecha magaalaawwan hunda dhiyeessuu irraa hin dandeenye. Kanneen hafan ammoo yeroo biraa kan itti deebinus ta'a. Kun kanaan osoo jiru oduu ammaa nu dhaqqabeen abbaan alangaa federaalaa hidhamtoonni siyaasaa akka gallakkifaman murteessuu isaa beekamee jira. Haaluma kanaan obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaallaa dabalatee paartiiwwan mormituu kan ta'an kanneen biroo akka himanni isaanii addaan citee mana hidhaatii gadi lakkifaman kan jedhu odeeffannoon kun bahee jira. Yeroo kamii fi guyyaa kamitti akka bahan kan jedhu ammoo ibsa keessatti waan tuqame hin qabu. Garuu akka dhiibbaan uummanni Oromoo irraan geggeessaa jiru waan kana dhiibee akka gadi isaan lakkisiisu taasisaa jira kan jedhames ni jira. Kun kanaan osoo jiru ammas duula gabaa lagannaa kanaan wal qabatee loltoonni wayyaanee Oromiyaatti bobbaafamuun bakkeewwan garaagaraa irratti dhiibbaa dhaqqabsiisaa jiran. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitiin Jimmaa akka loltoota agaaziitiin marfaman odeeffannoon gamas irraa nu dhaqqabee jira. Hagammaatti odeeffannoo kana isin biraa gahan ka turre Usmaan Kumeetii akkasumas itichaa guddataa wajjin jira. Gama ogummaaf teeknikaatiin Fu'aad Siraaj dabalatee waa hellan keenya hundaan galatoomaa jenna. Daawwattoota keenya isinis bal'inaan daawwachuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha borus haala kanaa fi kanneen birootiin qabannee walitti deebina. Gama kiyyaan horaa bulaa turtii gaarii.